kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM bina geenne keessan badhaadhaan nuti nagajirra alhamdulillah eega hordoftoota keenya guyyaa har'aasii akkuma kana dura baratamee fi akkuma isin eeddaniin akkuma nuti isin dhufnuuni odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Innis maalidha? Waan guyyaa kaleessaa waadaa isin gale tokkotu jira fi waan beekuu qabdan isin jedhee mana ijaarrachuudhaaf maal beekuu qabdan waan jiru qabadhee isin dhufee jira. Kanaaf odeeffannoo kana isin biraan gahaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuun hin dagatinaa. Subscribe godhaatiin maatii keenya ta'an wantoota nuti yeroo asirra gadi dhiifnu akka isin bira gahuu fi mirga keessan bahadhaa isin jedha. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufee jalqaba irratti isin kaasuuf yaaletti mana tokko yoo ijaarru maal gochuu qabna, osoo mana ijaarraniin dura lafa yoo bitannu maal filachuu qabna, lafa akkamii bitachuu qabnuu fi mana tokko yoo ijaarru maaltu birrii baay'ee akka baafnu nu taasisaa, birrii muraasan akkamitti mana tokko ijaarrachuu dandeenya waan jedhu. Kanaaf kan fakkaatu odeeffannoo baay'ee tokko murteessaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Egaa yeroo baay'ee ijaarsa manaa irratti manneen baay'ee simbira gahuun kiyyaan yaadatama. Isaan irratti akka mootuyyuu fayyadamaa ta'an abdii qaba. Manneen saniin ijaaruuf odeeffannoo ani simbira gahu kana yookaan qarshii hammaan isin qarshii kanaan ijaarrachuu ni dandeettan jedhee kana ol namoonni isin harkaa fixes jirtanii akkanatti himtanittis qarshii saniinis kan ijaarratan jirtanii jechuudha. Egaa akka qarshii sanii ol fixan maaltu isin taasisa waan jedhu simbiraan gaasa bira osoo hin gahiniin dura komentii keessan irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Namoonni baay'ee yaada keessan na qoqqoodaa turtanii gaaffii sana gaafataa turtanii gaaffii saniif isin deebisuuf isin ayyaala. Odeeffannoo fakkeenyaaf mana guyyaa 3 dura isin biraan gahe tokko jira. Mana isaan abbicha mana san ijaarrate waliin ta'ee qarshii hamma inni baasee fi akka seerri ijaarsaa jedhuttis mana san ijaaruuf qarshii hammam gaafata kan jedhu kaalkuleetii godhee kan isin biraan gahe jechuudha. Egaa manni sun naannoo qarshii 200,000 fi 73,000 fi 75,000 isin jedha odeeffannoo sana irratti yoo hordoftanii jiraatan. Egaa isa keessatti manni kun qarshii haganaan fixu jettanii namoonni baay'een akka mormaa turtanii fi namoonni baay'een ammoo kana wal fixallee jettanii kan mormitan jirtan jechaadha. Isa keessatti waan tokko wanti isin beekuu qabdanii odeeffannoo namni isinitti himu isin fudhatamuu dhabuu danda'a. Maybe garuu caalchiftaniitiin ammoo wanta hin jedhamne wanta hin taane dubbachuun gaarii miti. Fakkeenyaaf mana sana ijaaruudhaaf qarshii 40,000 wal fixu nama jedhutu jira. Mee ilaala 40,000 mana ijaaruu miti. Mana mukaan ijaaramu mana lukkuu 50 muka qofa isiniin bitu qarshii 40,000 qarshii 40,000 maal akka hojjan isin hundinuu beektan. So wanta namni tokko jedhee yoo si fudhatama sin qabaanillee yaadni kan kee ammoo kasan caala fudhatama hin qabne afaan keetii akkas hin baane. Okay? Laal 40,000 caalaan fixu manni kuni jedhee dhufeetis 40,000 ijaaree akkas yaada akkas hinatti dubbataa ture namni tokko. Egaa qarshii 40,000 mana ijaaranii akkamitti yaadde buleessoo bro 40,000 so namni 40,000 mana yoo ijaarate bareeda natti tolaanas 40,000 mana yoo ijaarate it's best rakkinnan qabu. So wanta akkasiin ta'u baay'een sobinaa biyyi kun inuma soba sobni akkasii ammoo hin barbaachisu. Nothing qarshii 40,000 mana ijaara hin abjootiin tasa hirriba keessa abjootee 40,000 mana ijaaree bulee isuma san dhugaas abjuu hunda dhugattanii kennaa isiniin jechuufi ittaan suudhaan namoonni tokko odeeffannoo dafaan biraan hin geettu. Inni natti tola akka hojjedhu na taasiftanii akkaanis cimee hojjedhu akka odeeffannoo isin biraan gahu akkasinis gargaaru na taasisa yaadna akkasiin maadii odeeffannoo dafaan fidduutii adda turta hoggattee dhuftanaan jettan sirriidha. Inni isaanis jaaladha osoo hin taane namni na beektan jiraatanii gama tokkoon barataadha. Waa'ee kana waa'ee ijaarsa manaa isin biraan kan gahu waanuma kanarratti hundaa'eeti jechuun tokko mana kana odeeffannoo isaa mukarraa kaasuu kan bulukkeetti irra kaasee jalqaba isaarra kaasan gaxumaatu hojjechuuf odeeffannoo guddaadha waan ta'eef dirqama bakka manni sun itti ijaaramu dhattee odeeffannoo isaa fudhachuu qabda. Gabaadha suuqa lafa dukkaana dhattee meeshaan sun maaliin akka bitamu adda baafachuu qabda. Egaa akkas goote ammoo kwantitii isaa herreega isaa ta'etti hojjette sa'aatii dheeraadha inni kan namatti fudhatu. Waan akkanaa irra guyyaa takka lama jidduu ooluu danda'a. Guyyaa tokko ooluu danda'a, guyyaa tokkottis xumuruu danda'a. Waan akkasiitiif turuu danda'a. Inni kun duraan hin beektanii waa'ee meeshaalee biyya keenya keessatti gurguraman gatii isaa fi iddoo isatti akka gurguramu qualitiin isaa maal akka fakkaatu
quantity isa mamma bitu akka dandeessan biraan gahaa ta'e kanuma keessa namoonni tokko kana beekanii fi hiriyoonni kiyas jiran maaf wanta kana dhiyeessitu waa'ee ijaarsa manaa kana maaf nu dhiyeessitanii koomentii masinirraa naa kenname yaada isinirraa naa kenname irra gara wanta kana hojjedhuutti kana seensiseera. Barataa isiniin jedhee jira barataa civil engineering University Rift Valley campus Shaashamanneeti jechaadha. Kanaaf barnoonni hiyyaa guyyaan isin biraa gosa wal qabataadha waan ta'eef wanta kanaan isin gargaaru filadhe akkuma isin nagaafatan tokko tokko kan beekan jira isaan tuna gaafate kan isin jedhe wanta kanaan isin gargaaruuf murteeffadheeti. Kanaaf odeeffannoo wanta harka kiyya danda'u harka kiyya hojjetee fi nama mana sana ijaarate odeeffannoo akkasii fuudhee isin biraan kan ga'uudha. Egaa wanta dadhabbii hanganaa itti kaffalame aarsaan hamma kanaan itti kaffalame jedhe as deebitee qarshii 40 jettu nothing. So waan akkanaatiif turuu danda'a. Odeeffannichis wanta yeroo tokkotti fakkeenyaaf wanta oduu wayii jechuun waa'ee haala yeroo irratti waan hundaa'e bakka kanaatti wanta akkanaa ta'ame osoo ta'e amma fuudhama seenuu hin ga'uu danda'a. Sa'aatii guddaan gaafatu. Kanaaf wanta akkanaa kun akka obsaan eeggattan yoo isin jalaa tures yoo bulesi obsaan akkana eeggattan odeeffannichi guddaa odeeffannoo dhugaa isin biraan ga'u ammoo taa'ee hojjedhee akka seerri ijaarsaa jedhuttii fi akka haala kanatti gabaarratti meeshaa itti jiru wal bira qabee hojjedhee kasin dhiyeessu waan ta'eef yoo tures obsaan eeggachuu qabdan jedha. Egaa waan kana hamma kana yoo jenne egaa mana tokko yoo ijaarru maaltu qarshii nu harkaa fixa kan jedhu tokko akkuma yeroo darbe isin jedhe lafa bitannu filachuu qabna. Like mee mana kan laala amma isa suuraa irratti argaa jirtan. Isa kana walaaltani manni hin jalqabamne masarataa jedhanii ka'umsa lafti kun wal qixxaa waan hin taaneef lafti kun guutaa gadi waan ta'eef bishaan mana kana keessa akka hin galleef jecha lafti kun meetira 1 2 3 hamma meetira 5 kan ijaaramutu jira. Okay? Mana bira ijaarsa mana bira osoo hin geenye. Inni kun lafa saarraa kaasamee hanga meetira 3 4 5 kanatti ijaaramuudhaaf wanta manni tokkotti ijaaramu caalaa fi hammas ka fixutu jira. Namni tokko maallaan jedhe qarshii kuma akkasii mana ijaarra jettee namuu masarata isa kaasuuf akka suuraa argaa jirtan kana kaasuuf qarshii kuma 100 fixeenaa jedhe. Riili dhugaadha. In fixa qarshii hammasii. Kanaaf lafa bittan lafa filata lafa wal qixxaa lafa guddaa gadi gara akkas ol kan hin taane san bitachuu qabdan. Egaa wantoota akkanaaf baasiidhaaf saaxilamuu dandeetta. Waan ta'eef amma laala mana amma guyyaa kaleessaa isin biraan ga'e kan jala isaa kana olaaltan hanga kun balbala bira ga'u kanatti baay'ee tokko lafarraa ol dheerata. Hamma bakka isaanii dhakaadhaan ijaaramee hidhamee gubbaa isaa irra sibiilli afamee biyyeen itti guutamee wanta kana hunda jedhuuf qarshii baay'eedha kan isin fixu. Kanarraa kan maalirraa kan ka'e lafa filachuu dhabuu kan lafa bitatan sana ammoo bakkuma argitanitti bittanii ijaarsaaf ta'amuun ta'u wal qixxaawu haalikiin isaa hin dheeratamu hin dheeratu waan akkasii kan adda hubaafattan baasee fi sadartan kanan gootan taanaan wanta mana lamaan ijaartan mana tokkoon ijaaruu dandeettan. Okay, kanaaf wanta akkasii sinni adda baafachuu qabdan. Inni ta'an mana tokko irra caalaa ijaarsa manaa keessatti mana ijaaru dhakaa simmintoo dhakaa bolokkeetii sibiila haa ta'u maal haa ta'u kana hunda caalaa wanti baaseedhaaf nama saaxilu simmintoodha. Kanaaf simmintoo akkamitti simmintoo baay'ee kan gaafanna gochuu dandeenya kan jedhu mana tokko yoo ijaarsitan yookaan ofii keessanii dhaabbattanii yookaan namni firaasin ijaarsisuu danda'a kontiraata kennuu dandeettanii seera isaa keessatti seentimeetira saantii 25 hamma saantii 20 waan jedhutu jira yoo mana tokko garamu furdinni isaa. Kanaaf nama fakkeenyaaf nama guyyaa humna guyyaan kan kaffalamuuf ta'e hojii guyyaatiif har'a akkasitti kan kaffaltaniif ta'e isin biraa deemuu diddaaf bakka biraa deemuu hojii barbaadu caala achuma hojiin sun ture hojii san bira turuudhaaf hin furdisa akka dafee sa'aatii guddaan finne. Kan akka dafee hojii sun jalaan deemne achuma oola hin furdisa isin ammoo sa'aatii san tokko humna namaa kaffaluudhaaf hin miidhamtan. Lammaffaa ammoo simmintoo isin jalaa fixa. Kana waan ta'eef saantimeetira 15 hamma saantimeetira 20tiin yoo hojjisiiftan gahaadha. Kana keessa ijaarsisutti himtanii fakkeenya bolokkeettii irratti yeroo ashawaan rukutamu kaashawaa girfii yeroo garafamu akkam furdifne sin jalaa. Kanuma yoo hordofee cimina mana keessaniitti bareeda garuu simmintoo yeroo kana widdiidha waan ta'eef simmintoofis humna ogeessaa qarshii kaffaluufis ashawaafis kaaniifis kanaafis baasii baay'eef sin saaxiluu danda'a waan ta'eef waan akkasii sanniin of eeggannoo gochuu qabdan yookaan ammoo ija keessanii ilaala akkanatti hojjedha akkanatti hin hojjetin jettanii itti himuu qabdan wanta akkasii irraa kan ka'e isin jala baasiidhaaf qisaasa'uu danda'a. Kanaaf kana gootan taanaan lafa filattanii
akamu sinjele kanat ashawaki san akasin jala furdeno kan mu armata yiro fifam akasin jala hin furdeno gosif tani hala kana jaftan tana qabatama tiqashi anisini hojjade kwantita anisini hojjade kan en logisis en le qashi kana umru hin dandita lamma fa wanti qashi ba yakasin jala fitu tasisu yiro garagaratti hojjechu yiro iratti fudhattani qashi ko liqabatte yiro tokko kaate ini jaarta taana wanta jettu ko kesan dabar keessatti mana ajaa'iba jaarta xumur danda'e qarshii sin jedhame isaan yookaan adda jaafana fudhe fakkenas rooni keessatti biyya alaa jirtan jima jaan akka fudhattu ni jaara dhagaafa jette baasiif saaxilamuu dandeetta qarshii natijaa kana ergite hojii tokko hojjete hojii lammaffaatti darbuuta dhabe qarshii namoo raafe hojii lammaffaa jalqabuuta dhabe qarshiin sun haga jala lammaffaa hojjettee fidduuf jalaa bada okay wanta kasakasi uumame immoo inni rakkina kiyyaa kana immoo rakkina quantity kana immoo herreegana sitto jedhee sin biraan ga'e somtaan rakkina keessan rakkina nama sin hojjetu jirutti waan uumame kanaaf wanta akkasii kanaaf akkan saaxilamnu al tokko hojjechuu kana immoo jala isaa masara tokko lafa ka'umsa kana al tokkotti hojjettee dhaabde isa ta'an immoo hamma ruufii gubbaa soo hin geene girgiddaa isaa ijaartee dhaabde ammas qarshii hojjettee fiddee gubbaa yeroo tokko xumuruu akkasitti hojjechuu dandeetta. Kanaf difama herreega kanaf ammoo kan isinii hojjedha gaafii qabaatan kan blokeetis kana shawaatis kan maalitis kan waan hundaa gaafatan jetta isin biraan nigaa anis kana isin biraan godhaaf fedhii qaba jechaadha. Egaa waan kana hogoone baasiidhaaf baay'ee hin saaxilamnu kanaaf baasii akkasii irraa akka of qusattan miila irra deebuudhaan kun lafarraa ka'umsa sun mana biraan geenye laal gara manni asii olitti jammarma blokeetti asii ol kaama siifatti blokeettiin hanga sadarkaa kanaatti blokeettiin kaamee hin jiru blokeetti sadarkaa kanarraa kaama ganaa hanga bakka kanaatitti meetira 4 dheerata manni asii baay'atan kun meetira 4 jechuun manni tokko blokeettiin kaamee hanga gubbaatitti meetira 4 ijaarsa mana tokkootti wal qixa jechaadha. Kanaaf laffiin akkasii sanan irraa of qusachudha keessattuu naannoowwan akka gara asallaa kana gara shawaa kana gara adaamaa fakkeenya fudhattan gara baatoo kana soo fudhattan lafti isaan baay'ee wal qixxaawaa miti. Lafti wal qixxaawaan hin taanee fi mana ijaaruu salphisaadha. Lafuma irratti yoo ijaarte guddaa gadi waan ta'eef bishaan sitti gala mana keessa si jala galaan si laajjisuu danda'a. Manni keessis gadi dhokata mara namaati gadi ta'a waan ta'eef mul'atu waan akkasii saniin saaxilamta waan ta'eef kanaaf lafa bittan lafa naannoo wal qixxaatutti lafa baasii akkasii kanaaf akkasiin saaxil lafa akkasii filattanii ijaaruu qabdan. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kennaa odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhe taakkamma hangamma sin biraan gahaa ture tana odeeffannoo biraa yeroo ittaanu qabadhee isin dhufa. Hanga xumuraatti waan hordofni galanni keessan dachaadha gaafii fi yaada qabaattan karaa lakkoofsa koomentii fi lakkoofsa bilbilaa isin kennin gaafachuu irraa of hin qusatina. Kanaaf akka ammaa kanatti yoo gaafattan akkuma ammaa kanatti isin deebisa waan ta'eef wanta kamuyyuu waliin jirra viidiyoo biraatan hamma walitti himtu nagaan nutra nageenyi kenna bakka jirtan isin hagaa qabu kanaaf subscribe gochuu amma hin dagatina like godhaati keessaa ba'a like gootamte tokkonti sirraa buun kiyya qofa sun taane viidiyoo nama biraa soo daawwatte like godheeti keessaa ba'a garuu dislike hin barbaachisu siifi soman fayyadu wanta sin fayyana mun godhini wanta tokko sin fayyadu taanaan hin godhin DCT bira darbi kanaaf like goote si fayyada hanqina soo kammoo wanta fooyyisna soo qabaanne wal jajjabeessina wal sirreessina waan ta'eef wanta akkasii yaada badaa wal kennuu fi karaa badaa wal qajeelchuun hin barbaachisu kanaaf viidiyoo kanarraa akka baay'ee fayyadamtanii fi viidiyoon kun I'm sure viidiyoolee kana dura sin gahaa ture caala baay'ee murteessaa filatamaadha maaliif wanta kana hogoote qofa mana kan haala gaariin ijaarrachuu dandeetta viidiyoo kanatti yoo hojjatte wantoota kana dura sin biraan gahee kana booda sin biraan gahiisin irraa fayyadamuu dandeetta kanaaf viidiyoo murteessaadha odeeffannoo murteessaadha share godhaati hiriyoota keessan biraan ga'a namoonni waan akkanaatti saaxilamaa jiraniif waan akkana irraa akka of qusatan share godhaati isaan biraan gaasnin jedha.